jettee na rukuttee akka malee na cafacaftee achi booda rifeensa kan koo narraa haramtee natti kennitee rifeensa koo Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Ayeetuu Show warri biyya keessaa warri biyya alaa hundi keessanuu nagaa fayyaa keessanii isin jira. Ani nagaa kooti galata Waaqayyoo. Isinillee akka nagaa taatan immoo lafa jirtanitti abdii guddaan qaba. Tole har'as viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Gaaffiif deebiidha jechuudha. Namni tokko gaaffiif deebii nama gaafatu achi keessaa wanta kudhan gaafatan keessaa tokkorra yookaan waa si mararu yookaan waa irraa barattu. Wanti hubattu jiraachuu mala obsumaan haga xumuraatti nu wajjin turaan isiniin jedha. Keessummaan tan ta'u har'aa kan taate Habiibaa Tuubeedha. Habiibaa Tuubee tokko namni hunduu nu beektu jedhee yaada barroo nama wajjin jiru. Egaa sagantaa kana qophii kana jira asirratti darbaa jiru kan hawa xumuraatti dhaggeeffattan warraa barattu keessayyuu waan garaa nama nyaatu keessaa dhugaa dararaan biyya ormaatti namarra ga'u anaan hedduu na gaddisiisa jechuudha. Dhugaa inni ulfaata baay'ee egaa waatu kanaan wanta si mudatu waan buru si mudachuuf deemu har'attati wanti beektu hin jiru. Jireenya kan kee hundumaa rabbi harkaa qaba waan ta'eef rabbi bakka isin jirtanitti nagaan sinaa eeguun isin jira akkootti dhugaa hedduu natti dhagahame baay'een waan nama gaddisiisudha jechuudha. Habibaatillee heewwamtuu taate gaaffiif deebii irratti yeroo aarsaa waan naaf gooteef guddaa galatoomi. Gaaffii kana immoo kanaan gaafadhe ji'oota hedduu lakkoofsee jira. Naan gaafadhes malees gadi sinniisne. Singela tursiisuu keetii akka gaaffii gaafadhe singela tursiisuu kootiifillee ifama siin jecha. Egaa haga xumuraatti waliin ta'an isin jira. Yaada isinitti dhagahame immoo koomentii jalatti siidafillee kaa'uu hin dagatinaa isin jira. Habiibatti isin dabarseetiin karaa kootiin immoo xumura walitti deebina waan ta'eef bartii gaarii qabaadhaa. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii jireenyi badhaadhaa akkam jirtu isiniin jechuun barbaada. Maatiiwwan Ayeetuu Show akkam jirtu. Nagaa kiyya galata rabbii ani Habiibaan jedhama. Habiibaa Tuubiin jedhama akkam jirtu nagaa lamti nagaa kiyya isiniin jedha. Egaa ni har'a an mana Ayeetuu Showtti maatii keessummaa ta'e affeerameen jira. Warri nan beekne asumaan na baraasaniin jedha. Warri Ayeetuuf immoo maatiin ta'e maatii ta'aafii isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo isiin gadhiistu sirriitti hordofaati. Ayeetuudhaaf maatii ta'a laayik sheer godhaa fi koomentii gaggaarii kaa'aa isiniin jechuun barbaada. Gabaabseetumaa gara gaaffii Ayeetuutti hin dabarfadha. Ayeekoo gaaffii kanaa na gaafachuu keetiif hedduu galatoomi ulfaadhu kabajamii urgaa'ee jiraadhuun siin jedha. Egaa gara gaaffii keetti hin fufaama. Gaaffiin ayyee maal jedha seetanii duraan dursee jechuudha. Habibaan eenyudha? Akkamitti of ibsita jette? Habibaan an of ibsuun hin jabaata baay'ee tokko ulfaata. Habibaan nama kolfitu nama shaqxu nama taphattu jedhanii na himu. Egaa dhugaa jiru rabbi beekaa jechuudha. An of ibsuun baay'ee ulfaata garuu akka namni na himutti immoo nama kolfuu taphachuu jaallatudha siin jedha. Lammaffaan eessatti dhalattee eessatti guddatte amma hoo eessa jirta? Ani godina Jimmaa aanaa Gomma kiiloolee bakka jedhamtutti dhaladhee guddadhee amma Saawud Arabiyaan jira siin jedha. Sadaffaa Habibaan amalli ishii maal fakkaata? Maatii kee rakkistee beektaayi? Maatii keef ijoollee meeqaffaadha? Akkuma sitti mee amalli koo kolfuu taphachuu ashaquudha. Namoota kamiin iyyuu firoonfadhee jiraachuu barbaada siin jedha. Maatii kee rakkistee beektaasa jedhuu fi eeyyettarii rakkisuun koo hin mala keessaafuu ijoollummaa kootiin baay'ee na dhukkubee na wajjin cinqamaa turan jedhanii yeroo sana rakkisuun koo hin mala siin jedha. Maatii keetiif ijoollee meeqaffaadha kan jedhuu fi ani ijoollee sadaffaadha. Dura koo ijoollee lamatu jiru siin jedha. Arfaffaa Oromoo taate dhalachuu keef maaltu sitti dhaga'ama?
oromummaan kee akkamitti ibsita? Oromummaa kee akkamitti ibsita? Oromoo ta'e dhalachuu kootti baay'een itti gammada. Baay'ee gammachuu addaan qaba. Maaliif Oromoo ta'e dhalachuu anaaf waan hundarra baay'ee na gammachiisa jechuudha. Xayyib oromummaa kee akkamitti ibsita kan jedhuuf immoo faaya aadaa Oromoo wantoota aadaa Oromoo ibsan hunda hojjechiisee addunyaa kanarratti mul'isee oromummaa koo ifaa bilisatti bareechee mul'isuun barbaada siin jedha. Xayyib yeroo ammaa gaaffii shanaffaa jechuudha. Yeroo ammaa kana Habibaan maalirra jirta? Ijoollummaa keef dargaggummaa kana wal bira qabdee yoo ilaaltu maaltu sitti dhaga'ama? Yeroo ammaa kana akkuma beekamu kaddaamummaarra jira. Kaddaamaadha kunoo mana arabaa keessa taa'anii siinaasaa jira. Ijoollummaa koo taphaa fi wantoota adda addaa maatii ergamuutti hin fixee amma garuu nama guddatee hin jira. Nama guddummaa kana keessatti immoo sammuun kan koo waa yaaduu jalqabeera. Gammachuu addaatu natti dhaga'ama jechuudha. Sababni isaa ijoollee keessaa ba'ee amma nama guddatee sammuu waa yaadu horadhee kaleessarraa hadha wayyaa hadharra immoo boru wayya jedhee yaadaa waan hin jiruu fi gammachuu addaan qabaan siin jedha. Gaaffii jaaffaa Habiba jaalalli si qabee beekaa? Yeroo jalqabaa umurii kee meeqaati? Jaalalli nan qabne jechuun hin danda'amu. Garuu xalayaan umurii koo waggaa 8tti naa barraa'u jalqabee haga ani biyyarraa ba'utitti xalayaan hinuma naa barraa'a ture. Gaaffiin jaalalaa hinuma naaf dhiyaata ture waggaa 8 irraa kaasee haga umurii koo waggaa amma teegee biyyaa beeti jechuudha. Kanaaf gaaffii jaalalaa baay'inaan dhiyaate garuu keessaa kan hin fudhe hamma qabaa siin jedha. Sababni isaa maatiin kiyya baay'ee waan nu eeganuuf baay'ee waan nu duukaa deemanuuf gaaffii jaalalaa fudhachuun naaf hin eeyyamamu ture siin jedha. Akkasi gaaffii 7ffaa namni jaallattee gaafachuu sodaate jira? Laala hin jiru. Dhuguma rabbiin sitti maa hin jiru. Gaaffii 8ffaa yeroo ammaa kana Habibaan jaalallee moo abbaa manaa qabdi? Jaalalleedhas abbaa manaatis yoo rabbiin inshaallah akkasi gabaabumatti. 9ffaa jireenya kee keessatti maaltu si gammachiisa yookiin maaltu si gaddisiisa? Sababni isaa hoo? Wanti na gammachiisu fayyaa qabaachuu kooti. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin fayyaa qaba. Fayyaa qabaachuun koo waan hunda caalaatti na gammachiisa siin jedha. Maaltu si gaddisiisa kan jedhuuf immoo wantoonni na gaddisiisanis baay'eedha. Guyyaa tokko garuu kan hin daganne mana kontoraataa kootti jechuudha. Mucayyoo daa'imaa xiqqoo eegaa toon taphataa jiru. Anillee yeroo sana daa'iman ture. Osuma waliin taphataa jirru mucayyoon kuftee caammaa gommaa kaatti ture. Caammaa isa akka makiinaa sana jechuudha. Kuftee jilbisii luqqee jennaanii manguddoon haati mucaa jechuudha. Situ mucaa kiyya kuffise naan jettee na rukuttee akka malee na cafacaftee achi booda rifeensa kan koo narraa haramtee natti kennitee rifeensa koo silumayyuu nan kabaakamne ture iyyuu zayitii maal qibaatii minaamin hin qabu ture. Achumaan narraa haramteetti natti kennitee rifeensa koo sanallee osoo baadhu dhiyeenya kana ijoolleen harkaa fuutee gattee kana yoomillee hin dagadhu anaaf gadda jedhee yaadaan siin jedha. Gaaffii 10ffaa erga biyyaa baatee guyyaa itti osoon biyyaa bahuu baadhee jettu jira maaliifi? Baga dhufe hoo jette maaliifi? Guyyaa ani osoon biyyaa bahuu baadhee jedhe guyyuma isheen rifeensa koo narraa haramte sana maafan biyyaa bahe jedhe baay'ee tokkoon ofitti gaddee guyyaan immoo bagan biyyaa bahe jedhe hedduudha guyyaan bagan biyyaa bahe jedhe. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Gaaffii 11ffaa osoo itti heerumi siin jedhanii nama moluu moo nama garaa borciitti heerumta maaliif? Dhugaa dubbachuuf nama namummaa isaatii nama madaala. Namni kun nama gaariidha moo nama ajaadha nama badaadha jedhee nama namummaa isaatiin madaalee yoo inni nama gaarii ta'e borciis haa ta'uu moluuttis nan heeruma. Nama gaarii ta'e namummaan isaa nama natti tole taanaanii siin jedha. Okay? Yoo immoo
dirqama tokko filadhu naan jettan immoo moluun filadha. Sababni isaa namni moluuni baay'ee beekumsa addaa qaba waan jedhaniidhaa fi dhugaa jirtu rabbitu beeka. Gaaffii 12ffaa. Mudannoo kee kan nama bashannansiisu tokko nutti himi. Mudannoo koo keessaa kan nama bashannansiisu guyyaa tokko ijoolleedha. Waggaa 4 yookiin waggaa 5 akkasii wayiin ta'a. Garuu kadhaa yaadadha. Eessumni kiyya qamisii wayii naa bitee dhufee qamisii xiqqishuu Misrii jedhaniin yeroo sana qamisii Misrii xiqqee Misrii qabdu naa bitee naa fidee jennaan achumaan baay'ee gammadee fudhadhee deemee uffadhee jechuudha. Taphataan jira ture ijoollee wajjiniin. Goraa ni beektu yoo ta'e goraa jennaan jiraame kan baddaa keessatti kutame nyaatamu. Egaa loqoda adda addaati. Loqoda Jimmaatti goraa jedhama. Loqoda bakka biraatti hin beeku dhiifama. Achi osoo goraa sana ijoollee wajjiniin keessa taphannee nyaachaa jirru. Nuti xiqqoo turree wanta na miidhuu fi wanta miidhamne hin beeku. Qoraattiin qabee yookiin immoo haanxaan qalaan qabee qamisii sana jechuudha dakaa fuudhee hanga gaaraatitti natti kutee jennaan wayii eessumeen kiyya na rukutaa eessumee kiyya na bitee jedhee achii ka'uu didee akka waan goraanii qamisii bitee naaf fiduu jechuudha. Achii ka'uu didee haga abbaan kiyya illee dhufee haati kiyya illee dhuftee eessumni kiyya na rukutee achii ka'uu didee osoo achi taa'ee boo'u eessumni kiyya kan biraan sii bitaa kottu naan jedhee dhufee na fuudhee galee yoomillee hin dagadhu jechuudha. Qamisii goraan irraa kunnaanii achuma taa'ee boo'aa ture jechuudha. Yoomillee hin dagadhu ishee kana. Waan ijoollummaa ta'etu malee sila waan dagatamu ture. Waan ijoollummaati gaa. Gaaffii 13ffaa. Gara yuutuubii akkamitti dhufte eenyutu fakkeenya sii tahe eenyuun immoo caalaatti dinqisiifatta shamarran tokko dhiira tokko yuutuubii kee irratti gara fuulduraa maal hojjechuu yaadda? yuutuubii irratti maaliif dhufte kan jedhuuf yuutuubii siluma qaataan fayyadama garuu ofii koofan isatu natti fayyadama malee ani irraa fayyadamee hin beeku yuutuubii. Diraamaa fi wantoota adda addaa kana jechuudha. Ijoollee Yamaniirraa iddoo biraarraa piraank adda addaa godhanu yuutuubii irratti yeroo baay'ee nan ilaala. Garuu nan banadhee yaada hin beeku. Akkan banadhu kan na godhe Abdul Appiidha. Barumsa inni sooshaal miidiyaa karaa yuutuubiitiin dabarsu kan osumaan dhaggeeffadhu. Mee anis banadheen ilaala jedheetu achumaan banadhee asumaan Abdul Appii barumsa inni nuu kennaa jiru hedduu galateeffachuun barbaada. Barumsi isaa baay'ee nu fayyadeera waan ta'eef. Dubartii keessaa immoo Su'aad Muktaar jedhamti. Waa'ee biizinesaa barsiifti. Isheellee baay'ee tokkoon galateeffadha kan fakkeenya godhu. Namoota baay'eetu jiru kan akka Biraan Ispaayir baay'eetu jiru. Ijoolleen gurguddatanii ijoolleen hedduudha. Haa ta'u malee immoo kan immoo sirriitti dhufeetti fayyadamu na godhee barumsa Abdul Appiitiin siinjedha. Asumaan carraa kanatti fayyadame Abdul Appiin hedduu galatoomii ulfaadhu jechuun hin barbaada. Gara fuulduraatti maal hojjechuu yaadda kan jedhuufi yaadni koo guddaadha. Yoo rabbiin galmaan naa ga'e rabbee gaditti immoo Oromoon koo yoo na bira dhaabbatee chaanaalii kiyya kana naaf guddisee jedhee yaadni koo guddaadha. Laanguweejii afaan biraatiin dubbataman yookiin immoo hojjetamanii ani immoo karaa afaan kootiitti deebisee karaa afaan Oromootitti deebisee afaan Oromootiin lammii koo afaan Oromoo malee afaan biraa hin beekneen ga'uudha kaayyoon koo. Yoo isin na bira dhaabbattanii yoo lammiin koo na bira dhaabbatee chaanaaliin koo naaf guddatee naniyyi jammara yoo rabbi jedhe gidduu kana. Kanaafuyyuu jennaanii yaadni kan koo laanguweejii biroo gara afaan Oromootti hiikuudhaan siin jedha inshaallah yoo rabbi jedhe. Egaa obboleewwan koo gaaffiin koo kana fakkaata. Gaaffiin naaf dhiyaate kana fakkaata. Gaaffii kiyya xumureen jira. Hordoftoonni fi kabajamtoonni Ayyeetuu Shaw hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Ayyee koo atillee kabajamii
jiraadhu umrii dheeradhu siin jedha hundi keessan iyyuu kabajamaa ulfaadhaa umrii dheeradhaa siin jedha. Wal jajjabeessuun aadaa keenya nuuf haa ta'u. Namni tokko yoo dhufe nutti dabalame nama sana simachuun aadaa keenya nuuf haa ta'u. Samoona kana immoo boodatti hafaa jirra. Boodatti hafuun kun nuuf fayyadu akkuma duraaniititti girri jennee girrisnee haa deemnu siniin jedha. Oromoon miliyeenara. Kanaafuu jennaan hundi keenya iyyuu wal gurmeessinee haa deemnu siniin jechuun barbaada. Ayyeekoo hedduu galatoomi ulfa nagaatti. Tole kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aatiif qabannee jirru kana fakkaata. Akka itti bashannantan akka itti bohaartan akkasumas immoo waa irraa barattu jedhee abdii guddaan qaba. Egaa waan baay'ee garaa nama nyaatu fi akkasuma barumsa illee waan namaa ta'u dabarsitee jedheen yaada. Ilmi namaa kun waa hedduu dabarsa. Waa baay'ee hedduu qaba kaa jireenyi. Egaa biyya milfaatti akkasii. Egaa Habiibaatillee yeroo kee aarsanaaf gootee waamicha koo gaaffiisi gaafadhe deebinee deebisuu keetiif hedduu galatoomii ulfaadhuun isiniin jira. Namoonni Habiibadhaaf maatiin ta'an yoo jiraatan anaaf kan maatii taatan yoo jiraatan koomentii jala yookaan deskiriipshinii jala liinkii isiniif hanqaa namoonni maatiin ta'aniif dhaqxanii maatii akka taataniif isiniin jira. Akkasuma maqaashii barreeffame galaanis sarchii gochuu ni dandeessuun isiniin jira. Egaa sagantaan keenya asumarratti xumura. Guyyaa biraamoo wanta biroo qabannee akka walitti deebinutti turtii gaariidhaaf qabaadhaa isiniin jira. Galatoomaa ulfaadha.